Barnoota Oromiyaa Education Tuubii. Har'ammoo maatimaatiksii kan kutaa 12ffaa chaaptar 1 wajjin ilaalla jechuudha. Amma xumuraatti akka nu wajjin taatan kabajaan isin affeerra jechuudha. Chaaptar 1 siikwensii waan jedhamu irraa jalqabna. Siikwensii jechuun maal jechuu akka ta'ee fi akkamittiin immoo kaalkuleeshinii isaa akkaataatti hojjetanii wajjin ilaallaa jechuudha. Activity 1.1 irra jira. 20 people live on the first floor of the building. Nama 20tu darbii jalqabaarra jiraata. 34 immoo darbii lammaffaarra jiraatu second floor-dha. Sadaffaarra immoo 48tu jiraata. Kana gaafa ilaaltanii yookiin immoo walirraa fageenya lakkoofsa isaan gidduu jiru gaafa ilaaltanii 34 fi 20 gidduu garaagarummaa 14tu jira. Akkasumas 48 fi 34 gidduus garaagarummaa 14tu jira jechuudha. Garaagarummaa 14 jira jechuudha. So asirraa kan wanti nuyi hubannu termoonni taananii dhufanis yookiin immoo namni achi keessa namni darbii 4ffaa 5ffaa 6ffaa keessa jiraatu 14 akka inni dabalaa jiru hubanna jechuudha. Asirraa kan nuti hubannu jechuudha. Kanaafis kamiin nu gaafate jechuudha inni 5ffaa fi 6ffaa nu gaafate jechuudha. 5ffaa fi 6ffaa argachuuf kun tokkoffaadha, kun lammaffaadha, kun immoo sadaffaadha. So that 4ffaa 5ffaa 6ffaa arganna jechuudha. 48 irratti meeqa ida'uudha? 48 ida'uu 48 ida'uu 14 jechuudha. 4ffaan wal qixxee meeqa ta'a jechuudha kuni 62 ta'a jechuudha. Itti aanee immoo 62 ida'uu 14 ta'a jechuudha. 62 ida'uu 14 meeqadha? 76 ta'a jechuudha. Itti aanee inni dhufus kuni kun 4ffaadha, kun 5ffaadha. Inni 7ffaan immoo 76 ida'uu 14 ta'a jechuudha. Maal ta'a kun immoo 76 ida'uu 14 90 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Gaaffii lammaffaan isaa maal jedha? Find the next terms of following sequence. Sequence armaan gaditti kennamanii irratti hundaa'uutiin termoota itti aananii dhufan lama barbaadii jedhe. Fakkeenyaaf asirraa kana gaafa ilaaltanii garaagarummaa 3 qabu jechuudha. Yookiin 3 hir'achaa deemu jechuudha. 47, 44, 41 garaagarummaa 3 qabu. Inni itti aanee dhufu 38 fi 35 ta'a jechuudha. 38 fi 35 ta'a jechuudha. Bii kana immoo gaafa ilaaltanii 2, 12, 22, 32dha. Kun immoo garaagarummaa meeqaa qaba? Garaagarummaa 10 qaba jechuudha. Garaagarummaa 10 qaba jechuudha. Kanaaf kana gidduus termoota wal taananii jiran gidduu garaagarummaa 10 jira. Kanaaf termii inni haaraan inni nuyi gaafatamne termii isa jiru irratti meeqa ida'uudha jechuudha. 10 ida'uudha. Kanaaf meeqa ta'a? 42 ta'a jechuudha. Itti aanee immoo kana irratti meeqa ida'uudha? 10 ida'uudha. Meeqa ta'a? 52 ta'a jechuudha. 52. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Okay. Definition. Sequence is a function whose domain is a set of consecutive natural number. Asii atuu gara sequenceetiin darbin dura wantoota isinitti himuu barbaadu natural number jechuun maal jechuu akka ta'edha. Natural number jechuun lakkoofsa tokko ka'ee gara positive infinity'tti deemu jechuudha. Gara positive infinity'tti kan deemudha jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedhee keessatti fufisan jechuudha. Lakkoofsa lakkaa'insa jira jechuudha. Kanaafi consecutive natural number kan wal taananii jiranidha jechuudha. Kan wal taananii jiran consecutive jechuun wal taananii warreen jiranii jechuudha. Sequence is usually denoted by
Siikwensiin maaliin bakka bu'a? AN-dhaan bakka bu'a. Yeroo kamittiyyuu siikwensiin AN-tiin bakka bu'a jechuudha. Iddoo inni kana lakkoofsa meeqaa kaanee buufna jechuudha? Tokkoo kaanee buufna jechuudha. A1 jennaa, A2 jennaa, A3 jennaa, A4 jennaa. Itti fufnee akkasittiin lakkoofnaa jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa kanaan egaa maal jennaa? Termii jennaa jechuudha. Terms of sequence jenna. Termii sequence. Garuu AN kana qofaatiin immoo maal jennaani? AN kanaan immoo maal jennaani? General termii yookiin immoo N's termii. Maaliif general termii jennaani? Iddoo inni kana lakkoofsi barbaade bu'uu danda'a waan ta'eef kana jechuudha. Ganaa bu'uu danda'a waan ta'eef. Ishii N's termii jedheera. There are two types of sequence depend on its last term. Last term isaa irratti hundaa'uudhaan sequence bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Isaanis finite sequence fi infinite sequence jedhamanii waamamu jechuudha. Finite sequence jechuun it is a sequence that has last term. Last term kan qabudha jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa ta'e tarreessitanii dhuma kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf 1 jennee, 2 jennee, 3 jennee dootii keenye dhaqee 10 irratti dhuma jennee of booddeedhaa tuqaa qabaa jechuudha. Kana jechuun 10 irratti dhuma laasti termiin isaa meeqadha jechuudha? 10dha jechuudha. 10dha jechuudha. Kanaan maal jenna? Finite sequence jennee waamna jechuudha. Inni itti aanu immoo infinite sequence dha jechuudha. Infinite sequence. Infinite sequence. Unlikely finite sequence. Inni kun immoo faallaa finite sequence jechuudha. Infinite. This sequence that does not have last term. Last term kan hin qabnedha jechuudha inni kun. Last term kan hin qabne maalodha? Infinite sequence dha jechuudha. Infinite sequence jennee waamna jechuudha. The domain of infinite sequence is the set of natural number. Natural number dha jechuudha. Domain isaa lakkoofsa lakkaa'amee xumura hin qabne sana jechuudha. Kanaaf infinite fi finite isinii galeera. Waan isiniin galle immoo Oromiyaa Education Tube irratti Telegram channel irratti argamu jechuudha. Example jiru wajjin jechuudha. Example 1. List the first 5 terms of each of the following sequence whose general terms are given below, where n is a positive integer. First 5 terms jedha. First 5 terms dhiyeessina jechuudha. Termoota 5 jalqaba. Isaanis A1, A2, A3, A3, A4, A5 jedhanii warreen itti fufanii jiranidha jechuudha. Then kanaan maal goona jechuudha. A1 jechuun A1 is equals to iddoo inni hin jirtu tokko buufna jechuudha. 2 times 1 minus 1 is equals to 2 minus 1 is equals to 1 jechuudha. Kanaaf A1 meeqa arganne jechuudha? A1 1 arganne jechuudha. A2s akkasumatti iddoo inni isee kana meeqa buustu? 2 buustu jechuudha sammuu. A2nis akkasittiin argama. A3nis, A5nis, A10nis everyone amma barbaadan barbaaduu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Akkasittiin hojjechuun ni danda'ama. Bii kana wajjin hojjennasti. Bii kana gaafa hojjennu n is equals to minus 1 over 3 the power of n minus 1 dha. Fiddanii iddoo inni kana meeqa buustu jechuudha? Lakkoofsa tokko kaatanii buustu jechuudha. Paaworiin isaa meeqadha? Tokko gaafa buustan 0 ta'a jechuudha. Maaliif? Tokko hir'isuu tokko ta'a. Tokko hir'isuu tokko ta'a waan ta'eef iddoo inni kana fiddanii tokko buustu. Kuni A1 isaati. Lakkoofsi kamiyyuu immoo paaworiin isaa 0 ta'e jennaani maal ta'a jennee? Tokko ta'a jennee jechuudha. Tokko ta'a.
Kanaaf A1 isaa meeqa ta'a jechuudha? Tokko ta'a. A2 isaas immoo hojjechuu ni dandeessu. A2 isaa. A2 is equals to iddoo inni hin jiru kana fiddanii meeqa buustu? 2 buustu jechuudha amma immoo. Then minus 1 over 3 the power of 2 minus 1 then 2 minus 1 then maal ta'a kuni minus 1 over 3 the power of 1 ta'a jechuudha. Lama hir'isuu tokkodha waan ta'eef. Kanaafi lakkoofsicha mataa isaa ta'a. Minus 1 over 3 ta'a jechuudha. Minus 1 over 3 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeessu. Akkasumatti egaa tarreessiidha waan ta'eef salphaadha waan ta'eef ofii keessanii kitaaba irras hojjetamee jira waan ta'eef hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Itti aanee kan nuti ilaallu giraafii kaasisa jedhu kan ilaallu jechuudha. Example to draw the graph of sequence AN is equal to 2n plus 1 jedha. AN is equals to 2n plus 1. Kana hojjechuu fi doomeenii jechuun silatuun isinitti wantan darbe doomeenii jechuun inputii keenya yommuu ta'u reenjiin immoo outputii keenya ta'a jechuudha. AN keenya outputii keenya yommuu ta'u N keenya immoo maal keenya ta'a? Inputii keenya ta'a jechuudha. Kana jechuun 1 bakka buufna 2 times 1 plus 1 maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Isa kan arganna jechuudha. Gaafa fiddanii bakka buustan iddoo inni gaafa lakkoofsa tokko kaatanii bakka buusaa deemtanii AN isa gara gadii kan argattu kan isin bakka buustan immoo isa gara olii kanadha jechuudha. Iddoo inni tokko kaatanii bakka buustu meeqa ta'a? 3 ta'a. 2 bakka buustu 5 ta'a. 3 bakka buustu 7 ta'a. 4 bakka buustu 9 ta'a. 5 bakka buustu 11 ta'a. Akkasumatti hojjetama jechuudha. Then erga kana kaastanii booddee maal gootu? Inni kun inni keenya gaafa ta'u inni kun immoo inni keenya ta'a jechuudha. Inni keenya ta'a jechuudha. So inni keenya gaafa tokko ta'u inni keenya immoo asii meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Akkasittiin fiddanii safara kanatti wal quunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Safara kanatti fiddanii wal quunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Iddootti kanatti jechuudha. Asii gaafa asii 2 ta'u asii immoo meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. 5 ta'a. Fiddanii asitti wal quunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Akkasittiin hojjetama. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Giraafiin isaa liinerii ta'a. Kan kitaaba keessan irra jiru jira. Kun akkasidha jechuudha. Giraafiin isaa sirriitti hin kaasne kana fakkaata jechuudha.